السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك فونيك وجمتوتا دعوتوتا عشان كدرتو. إجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ديبني كده يصير أكو مركز جتام مشا سومالي كنا مشا وكالتي ببريدا كنا في أكو سنة موتو مشا بوليسكين بوليتنا مامي إجولة سبتا أكو سنة إجولة أمبودي مشان كم بايزاي أمبودي مجد شو كبجمتوتا دعوتوتا كينا أكو مركز كنا مشا باي بريدا في أكو سنة موتو mana guutu da jechuudha. Ija laaltee keessaa hin baatu jechuudha. Baay'ee meeshaa baay'eedha walirratti beeksisaa jirra. Maaliif meeshaan lachuu arrafama waan ta'eef bakka tokkotti beeksisuu barbaadna jechuudha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti kottaa warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyaa keessan hiriyoota keessan share godhaa isiniin jedha. Egaa tokkoon tokkoo meeshaalee kana gatii isaa haashuun isin beeksifti jechaadha. Yoo dhaamsa qabaatte waa isiniin jette haga dhumaatti kan wajjin turtan isin jira. Inni bira asumaan dhawanii isinidhaan barbaadu yeroo ammaa kana haaluma taate koriidarii kana wal qabatee namoonni mana bitachuu barbaadan namni lafti yeroo ammaa kana xiqqishoo qannasee jira jechuudha. Akka duraa sanirraa qaalii miti. Kanaaf kana bitanii yoo isin dhuftan maatii keessii wajjin wal mari'attanii yoo isin murteessan isin bituu akka dandeenyu jalqaba kanarratti isin beeksisuu barbaada. Ammaan tokko tokko meeshaalee kana gatii isaa tokkoon tokkoon haashan isin himti jechuudha. Ayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun irraanfatina haga dhumu viidiyoo keenyan hojii turuudhaan meeshaa kana gatii isaa hubattanii dhuftanii akka talabattan lakkoofsa viidiyoo keenyaa duwwaa 9 67 50 jechuudhaan dhimma WhatsApp Telegramii qabna jechuudha. Daawwattoota keenyaa keessattuu gama WhatsApptiin hello jedhaatiin jedha. Daawwattoota keenyaa takka takkaan gatii isaa isin timna haga dhumu viidiyoo keenyan hojii tura. Egaa an baay'ee wanni isin hin jiru hin jiru. Ashaan tokkoon tokko isinitti himti. Meeshaalee kana yeroo hojjetamu bu'aa baay'ee hojjetee keessa dabreetiin bifa kana gaa. Akkuma argaa jirtan kan ija nama hawwata. Akkuma san immoo mana namallee bareecha. Isinillee du'aa godhaaf jechuudha. Akka galtee itti fayyadamtu jechuudhaan isin warri intalabatin immoo dhuftanii gama WhatsApp Telegramtiin orderii keessan akka qabsiifatan isin hin jedha. Ani asumaan isin ashatti isin dabarsa. Ayyee daawwattoota keenyaa meeshaa obboleessa keenya Ahmadii fi haadha manaa isaa Haliima jechuudha. Ahmadiin inda Haliimidha. Meeshaa Sumaalee kana ajajatanii akkuma argitan kana meeshaa akkaan bareedudha jechuudha. Daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuudhaan akkuma isaanii isinillee warri ajajachuu barbaadan meeshaa akkana bareedona ajajachuu dandeessan jechuudha. Daawwattoota keenyaa Ahmadii jijjiiramee dhufa Ahmadii akkam babbareedu jechuudha. Daawwattoota keenyaa guyyaan kafinnoon guyyuu ampuulii adda ta'edha. Akkuma argitan kana ilaalame annada adda adda ifa asitti immoo sokkeetti bilbilaan itti sakkaachuu dandeessan jechuudha. Iddoo chaarjera qaba. Gadi dhagaa goreessa beeksisa ampuulii isaatti fayyadamallee kana fakkaataa argamu Sumaalee yeroo ammaa kan biratti baratanii jira bakka biraatti akka gaarii dhalidhaa ammaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana geetii isaa tokko keessoo kaanamsi haala kanaan hojjetamee bahee qophaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa isin hundi warri ajajachuu barbaadan haala kanaan diizaayinii isin barbaadan jechuudha. Meeshaan kun diizaayinii tokko lama kan ta'an diizaayinii hedduu jira. Ajajni kun ijoollee akkuma sana ajaja hedduutu jira jechuudha. Daawwattoota keenya hunda isaatu yeroo baay'eetti tokko tokko isaatu isin dabarsuu dandeenya. Ammaaf garuu isa kana argamu yeroo ammaa kana gatiin isaa yeroo jalqabnullee 75 ammallee 75 jechuudha. Daawwattoota keenya lolaaba kana ilaalan keessa iddoo uffata itti fannisanii fi iddoo komfortii adda addaa fi maaliif tadarraabuu hin qabne iddoo komfortii asitti haala mijeessinee jira jechuudha. Daawwattoota keenya fakkaata. Asittillee akkuma argitan kana iddoo uffata dacha'ame keessa garuu kan fakkaata. Mustaatiin akkuma beekamu isa hin cabsan jechuudha. Daawwattoota keenya asillee akkuma argitan kana iddoo bal'aa ta'ee fi kunoo akkuma argitan kana keessatti kiisii qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kiisiin kun immoo qulfii qaba. Kunoo masaabaa lama qaba jechuudha. As jalatti gara oliitiin immoo dardaraadha akkuma argitan kana. Kana fakkaataa dolaan yeroo ammaa kana qarshii 70 daawwattoota keenya warri bitachuu barbaadan hello jedhan gara WhatsApp kan turuudha. Yoo barbaadan immoo viidiyoo isaan erguudha. Asitti illee bifti akkam bareedu takka jira. Garuu sirriitti mul'atu hin kaabineetii fi dolaa jidduutti dhokatteerti. Sirriitti mul'ata fakkaata. Kana fakkaata. Seeraan mul'ata sirriitti. Sirriitti mul'ata? Baay'ee ani waan mul'annetti fakkaatti. Jalan lingkungan aku mau kita itu buat apa? Asli kamu kira itu betul mana kau itu dah? Sekian kamu tahu itu mustahil tidak kamu kita kan jalan berbara. Itu jalan sekian agak tinggi sih kasih kau tuh. Lalu mana jatuh nanti, orang kita jual badan. Hello jera asli tilik mau kali ini kita ni. Kicing kali ini pun buka isa kan hati jura. Aku akan guru kita apa? Muka ni itu dah. Sekian lah. Misal lewat gaji gaji akan tahu lah cari itu. Buka isa kan gaji ni jura. Jalan immoo iddoo muka guddaa kaa'uun distii guddaa wanta guddaa baaldii waan barbaadan kaan iddoo bakkaa qabu asitti immoo akkuma sana asitti illee dhumatee kan jechuudha. Gamoon immoo masaafaa
qaba fireessa qaba gubbatti kun akkuma kana kinaanii hojjeta ta'uu xiqqoolee ka'uudha akka itti mijaa'u mudardara goonee fi jira jechuudha otta kenna gamanaanis akkuma san wanta xiqqaa ka'uudha akka barbaachisu kennee fi asitti immoo garaachatti wanta guddasuu ka'uu barbaada ummatiidhaan haala mijaa'uun kennee jira jechuudha akka mana keenya hojjetannee nutti tolutti isaanis hojjetan jechuudha otta kenna ni beeytanii hundi kana beeytanii kun xalabataan adda jechuudha otta kenna kun asitti illee hojjetan kana direesiingii jira direesiingii tunillee akkuma fotoorra jirtutti haala kana shaatariidhaan hojjetama kun bara hojjechuun isaa waan qal'aadha jechuudha otta kenna slaayidara qaba asitti keessa bal'aadha waan fedhan keessa kaa'uu dandeessanii uffata adda addaa dachaaftanii kaa'uu dandeessanii jechuudha fakkaata asiin mastamaatiidha kan akkuma argitan kan hedduu bareedaadha gatiin isaa immoo qarshii 30 otta kenna asitti immoo iyyuu bicha otta kenna bicheen kuni gatiin isaa 30 otta kenna dolaa biratti beekamaa ta'e otta kenna kana fakkaataa shirree jira bichuun irraa asitti immoo bicheetu jira bicheen kuni kan meeshaa nama biraati jechuudha amma abeessaa jirtu kun ashe meeshaan obboleessa keenya Ahmadii fi obboleettiin naannoo asitti otta kenna meeshaa sumaalee kanneen fi biffee tokko bitiin kabineetti asitti immoo iyyuu meeshaa obboleettiin maammee obboleettiin maammeen Sandar Ambo biyyi Ambo jechuudha otta kenna godinyoota sibiilonni turte jechuudha kenna siifan irraa bitatte seenan irraa bitatte deebi'anii maammeen affidan jechuudha otta kenna maammee billee kana kana qopheessee baasanii jira jechuudha kenna hundi keessan hedduu gaafatamu hin jedha warri isii biddanillee isii bitte dhalamachalle gaafatamaa kun akkuma argitan kana bittee bittee kornari jedhanii kan waraabatti kenna bittee kan namni hundi jaalata kan akkuma argitan kana keessa gargaarii qaba gama gamatti immoo balbala bal'aa qaba kuni magaalaa qaba keessan naqamne dhiisanii hin jedha asitti immoo masaaba guddaa ta'e qaba jala kanallee masaaba guddaa qaba asitti balbala hedduu bal'aa ta'e qulfii qabu hedduu bal'aa ta'e gamaa kanallee qaba jechuudha akka kenna hedduu guddaa dhiisanii jiru kan fakkaata akka kenna asitti illee tiivistaanii bal'aa qabu jechuudha obboleettiin kenna akkuma kana tiivistaanii hedduu guddaa ta'edha kana fakkaata balbala qaba akka footoo biyyee akkasiin ergitetti hojjannee qopheessinee jira jechuudha otta kenna meeshaan kun ta'ee afuudhaa haala dhumu biyyee nama jira asitti immoo soofaa qabdi soofaan kun soofaa hedduu kwaaltii fi dhangaaraa ta'e jechuudha otta kenna kana fakkaata soofaa kan bareedaa ta'edha alaantii warra hojjechuu barbaadanillee bitachuu dandeessan jechuudha otta kenna kana fakkaatu immoo Ejenti mira jechuudha otta kenna lakkoofsa biyya kennillee warra barbaadan dursatti illee sinti meera ammallee mootiyyuu fuula taamiraanii keenyatti irra miidhaa ture jechuudha otta kenna fuula jettanii adeemsii dandeessanii otta kenna kana bichaa miti algaafi waliin jenna maammin algaafi reesingii qabdi algaafi reesingii kun dabarsa kallattiiwwan